በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ ከንልማ ከነፉረ ቁልቁሎ waaqayyo tokko አሜን። መቃ አባ ከንልማ ከነፉረ ቁልቁሎ waaqayyo tokko አሜን። አሜን። kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyo hordoftoonni chaanaalii urjii tawaahidoo tuub hundi keessaniyyuu handara lafaa kan jirtan maqaa waaqayyootiin nagaa isin gaafanna. Akkam jirtu, akkam yoo nageessan, akkam turtan. Amiin. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e waaqni abbaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffamee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Amiin. Addeen baatuti haati teenya haati qulqulloota kennaan fannoo jalaa waadan qaraaniyoo qulqulleettiin dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan galateeffameef kan kabajame nuuf haa ta'u. Amiin. Kan kabaja qabaniif kabaja kennaa akkuma jedhu kitaabni qulqulluun qulqulloota ergamoota qulqulloota tolotaa dukaboota akka kennaaf kabaja isaaniitti kan galateeffamanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Egaa maatiiwwan waaqayyoo chaanaalii urjii tawaahidoo warroon hordoftan hundi keessaniyyuu har'a immoo wanta haaraa isiniif qabadhee dhufe innis maalidha yoo jettanii barumsa kiraaraa jalqabuuf jirra jechuudha karaa yuutuubiitiin. Kanaaf hundi keessaniyyuu akka nu deeggartan akka irraa barattan akkasumas immoo akka waliin barannu maqaa waaqayyootiin sin gaafanna jechuudha. Warroonni hordoftoonni chaanaalii urjii tawaahidoo taatan sheer akkasumas immoo laayikii fi sabiskiraayib gochuu maqaa waaqayyootiin hin dagatina siniin jenna. Egaa maatiiwwan waaqayyoo amma kallattumaan waa'ee kiraaraa yookaan immoo kiraarri mana kiristaana keessatti gahee akkamii taphata yookaan immoo eeyyama hin qabamoo hin qabu kan jedhu namoonni baay'een gaaffii kana ni kaasu jechuudha maatiiwwan waaqayyoo. Kanaaf immoo nutis gaaffii kanaaf deebii qabannee dhufneerra jechuudha maatiiwwan waaqayyoo. Kiraarri akka mana kiristaanatti namoonni baay'een yookaan immoo barsoonni baay'een kiraarri mana kiristaana keenyatti hin eeyyamamu jechaa jiru. Akkasumas immoo tokkoon immoo hin eeyyamama. Akka ammaatti garuu yookaan aga ammaatti an jiru tajaajilamaa jira. Kiraarri mana kiristaanatti tajaajilamaa jira. Ittiin tajaajilaa jirra. Ittiinis tajaajilamaa jira. Garuu kitaaba qulqulluu keessatti kiraarri jira kan jedhuuf immoo bakkeewwan sadii ol ni jira maatiiwwan waaqayyoo. Kanaaf nutis immoo har'a gatii tajaajilamaa jiruuf kiraara sin barsiisuuf qophoofneerra maatiiwwan waaqayyoo. Hundi keessaniyyuu akka maqaa waaqayyootiin nu hordoftanii kiraara kana barattan. Kiraarri waan lamaan baratama. Jalqaba maalidha? Tiyoorii isaati. Tiyoorii isaa yoo jennu haala qinyitii isaa akkasuma meejarii isaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo kan barannuuni maalidha yoo jenne tiyoorii isaa erga xumurreen boodatti piraaktisii ilaalla jechuudha. Kanaaf nuti immoo har'a kan ilaallu piraaktisii irraa kaasne jechuudha. Wantoota ijoo ta'an oliin ni ilaalla. Hundi keessaniyyuu maqaa waaqayyootiin nu hordofaa isiniin jenna. Egaa kiraara akkuma amma arginu xaatii irratti wantoota 5 kan qabatee jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf kun tokkodha lakkoofsa tokkodha kuni. Kun lakkoofsa tokkodha. Kun immoo 2dha jechuudha. Kun 3dha. Kun 4dha. Kun 5dha. Egaa maatiiwwan waaqayyoo kan beekuu qabdanii kiraarri jechuudha yeroo qanyaamu haala meejarii 12 qaba. Jechi koo sagaleen nama tafaxiroodhaan jechuudha meejariiwwan 12 irratti hundaa'ee jechuudha kan qanyaamu. Meejariin tokkoon keenya garaagarummaa qabaachuu danda'a. Gatii kana ta'eef immoo kiraarri bakka 5ttidha jechuudha. La 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 bakka 5tti adda qoodamee ilaalamaa jechuudha. Tizitaa yoo ta'e la 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 akkasumas immoo kanas zeema biraa immoo maal qaba? 4 qaba. Tizitaa, anchuyee, anbaasalii fi ba'aatii jechuudha. Kanaaf isaan 4 kun irratti hundaa'ee jechuudha barumsi kan kennamu. Tizitaa irraa meejarii 12 irraa nu taphachuu dandeenya. G-reesii, F-reesii jechuudha. Meejarii 12 irraa. Kanaaf sagalee keenya irratti hundaa'a jechuudha. Sagalee keenya irratti hundaa'eeti. Amma fakkeenyaaf addunyaa irratti muuziqaa irratti akkuma baranne jechuudha. Do, re, mi, fa, la, so, do an jenne sana jechuudha. Isa sanarraa kan dhufe haala kanaatiin immoo meejariin isaa 12dha jechuudha. Isaatu hundeessa jechuudha. Kanaaf yeroo jalqaba piraaktisii isaa ilaallu jechuudha. Kiraara bitannes yoo qabaannes maal gochuu qabna? Lakkoofsa tokko kana irruma keenya jechuudha. Tokkoffaa tuqneetum irra keenya jechuudha.
maaliif harki keenya nu hiikkachuuf waan barbaaduuf jechuudha. Lammaffaa immoo ammas sadaffaas akkasumatti jechuudha. Sagalee biraan nuuf kennama. Maalidha? Tizitaa nu kenna. La 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 la. Kun amma tizitaa nu kenna jechuudha. Tizitaa roormaanii nuuf kenna jechuudha. Kanaaf tizitaa roormaanii ta'ee laallaa erga kunneen booda immoo faarfannaa akkamittiin dhufna kan jedhuu fi jalqaba riitimii isaa ta'e jechuudha. Riitimii jechuun kabaroon yeroo rukutamuu fa'aa kan eegamu sana jechuudha. Isa sana kan laalu. Innis maalidha? La 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 la. Kuni riitimii kiraaritii jechuudha. Riitimii isaati jechuudha. Kabaroo isaa eeggatee kan seenu. Riitimii isaa kan erga barreen boodatti immoo faarfannaa jalqabaa እግዚአብሔር ይመስገን ይርኩና jechuudha. እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ አደረሰ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ አደረሰ haala kanaan ይርኩና jechuudha. Egaa isa xumurreen boodatti immoo faarfannaa guutuu intiroo fi biriichisaa waliin jechuudha kan eeggate ni ilaalla jechuudha. Innis faarfannaa tokko yaalan fakkeenyaaf kindeeni xafi. Kindeeni xafi rukutuuf dursa maaltu nu barbaachisa? Intiroo isaa yookaan immoo faarfannicha sanatti osoo hin seeniin dura intiroo isaatu nu barbaachisa jechuudha. Intiroo sana immoo rukunnaa jechuudha. Innis maalidha? Intiroo isaa kindeeni xafi jechuudha yeroo rukunnu kindeeni xafi የሚልህ ማነው? መድኃኒቴ የሚልህ ማነው? ቢከፋቸው አሳዳጆቼ እስካሁን አለ አንተ ጸልቼ. Kanaaf haala sadiin rukutama. Tokkoffaa dirribiin rukutama. Kiraarri jechuudha. Dirribiin rukutama. Lammaffaa immoo yeroo rukutamutti teemboo kan eeggate jechuudha. Ni rukutama. Sadaffaan immoo maalidha? Roormaanuma isaanii rukutama jechuudha. Kanaaf haala sadiin kan rukutamudha. Sagalee isaa akkamiin finna kan jedhuuf immoo jalqaba lakkoofsan kan barannu 1 2 3 4 5 jennee lakkoofsa tokkorraa immoo meeqarraa kan jedhu immoo barannee barreeffanneeti jechuudha. Isa immoo kutaa itti aanutti jechuudha. Faarfannaa እግዚአብሔር ይመስገን irraa ka'ee jechuudha. Lakkoofsan barreessaa waliin ni baranna jechuudha. Garuu immoo sin warroonni barachuu barbaartan kiraaraa bitachuu akkasumas immoo warroonni barachuu barbaartan komentii keessaniin jalatti nu barreessitanii barachuu ni dandeessu. Maqaa Waaqayyootiin barumsa keenya arraan boodatti waa'ee kiraaraa ni eegalla. Kiraarri haala kamiin akka faarfannaa waliin meejarii waliin faarfachuu akka dandeenyu akkasumas immoo madarakii irratti haala kamiin akka faarfachuu dandeenyu sirrittiin gadi buune jechuudha ni baranna jechuudha. Waaqayyo gooftaan immoo nu abarsiisu hunduma keenya. Kanaaf wanti murtaa'an ta'e yookaan immoo kiraara irratti jechuudha beezikaalii kan beekuu qabnu maalidha? Kiraarri zeemaan isaa bakka afuritti qoodamuusa. Innis maalidha? Tizitaa, Anchuuyyee, Anbaasalii fi Baati. Isaan sana faarfannaa isaanii gargar baasuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf faarfannaa tizitaa keessaa faarfannaa tokko sinii ka'a. Fakkeenyaaf haadhummaa kee nima. Haadhummaa kee nima yaa haadha koo jenneetu jechuudha. Faarfannaan Anchuuyyeema teeteenaash garoomne odii jenne ittiin dhufu jechuudha. Inni Anchuuyyeedha waan ta'eef. Isas immoo maal gochuu qabna? Takka jennee meejarii isaa qanyaachuu qabna jechuudha. Meejarii isaa. Amma immoo teeteenaash garoomne odii jechaa jirru immoo teeteenaash garoo bamanoo odii jenne baati jenne baay'ee tokko kiraara faallisaa jechuudha. Dafnee jijjiiruu qabna jechuudha qeenyeticha keenya jechuudha. Kanaaf haala saniin kan qo'achuu qabnus kan qo'atamus jechuudha. Kanaaf hundi keessanii obboleewwan keenya kan beekuu qabnu kiraara barachuun ti'oorii isaa fi piraaktisii isaa sirrittiin ti'oorii isaa haala qeenyetii isaa barachuu qabna. Akkasumas immoo erga qeenyetii isaa baranneen boodatti maal gochuu qabna? Ti'oorii isaa sana jechuudha gadi buunee egaa beekneen boodatti wanti gochuu qabnu maalidha? Piraaktisii isaati jechuudha. Jecha isaa sanaan hojiitti hiikna jechuudha. Haala qeenyetii isaa. Fakkeenyaaf kun jiirra qanyaama. Jiirra jechuudha. Jiirra tizitaa qanyaama. Fakkeenyaaf amma nuti osoo Anchuuyyeetti jijjiirachuu feene jechuudha. Anchuuyyeetti hoggaa jijjiirannu Anchuuyyeetti yoo jijjiirannu
kunam anchuyeedha jechuudha. Kuni anchuyee ላይ 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 ስለ ቸርነት ጌታ ተመስገን ትትና ገሮም ደግነት ተሸመ ትናሽ ከንዱራ የሰነ jechuudha kun anchuyyeedha jechuudha. Kanaaf hundi isaatii ልዩነት qaba. Asirraa ammoo fakkeenyaaf kan dursa jenne kindeen xafiirru kun hojii hin danda'u. Kindeen xafiin jedhamu. Maaliif meejarii isaa miti waan ta'eef. Hundi isaatii meejarii qaba. Kan qinyitis qaba jechuudha. Gatii kana ta'eef immoo hundi keenyayyuu kan irratti hundoofne haala meejarichaan haala qinyitii isaatiin faarfachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf jiirra qanyee amaani kun anchuyeedha. Anchuye kanarratti jechuudha. Baggoo mehaaza shittoeneshi በሰውሉ ፊት ዘመርኩልሽ ባንቺ ጣፈጠ አልጫነቴ ይጠራሻል ናይመቤቴ ወሶንጂዴ akkanatti haala kanaan faarfachaa osoo jiru baggoo mehaaza shittoeneshi osoo jedhe liyyuunnati qaba jechuudha. Maaliif meejaricha qinyita sanatu gara waan ta'eef G ta'uu danda'a, F ta'uu danda'a, gadi buusuu danda'a, ol kaasuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf waan gochuu qabnu maali? Ol kaasnee tanaa oluma kaasnee xumuruu qabna jechuudha. Kiraara irratti seerri isaa tokko kanaadha jechuudha. Kan murteessuu qabnu. Kanaaf hundi keessanii obboleewwan keenya kutaa lammaffaa irratti jalqaba irraa kaasnee barumsa keenya eegaluuf har'a namni agamii akka barachuu qabu akkana beeksistaniif yoommoo isin fedhii qabaattan kutaa lammaffaa irratti tiyoorii isaa irraa kaasnee amma piraaktisii guutuusaa jechuudha. Kiraara ni baranna yuutuubiidhaani. Obboleewwan keenya hundi keessaniyyuu warroonni yuutuubii chaanaalii urjii tawaayidoo hordoftanii warroonni barachuu barbaaddan yoo jiraatan koomentii jalatti nu barreessaatii deeggarsa keessaniin immoo nuti maal goona kiraara jalqaba irraa kaasnee aga xumuraatti aga tajaajiluu geenyutti jechuudha. Waliin ni baranna. Waaqayyo gooftaan nu barsiisu nu gorsu nutti haayimu. Kanaaf obboleewwan keenya hundi keessaniyyuu kana maal agarsiisu qabdu koomentii jedhan akkasumas immoo view keessan ilaallee murteessinee yeroo dhufutti immoo guutuusaa hojjennee akkasiniif gadhisnu obboleewwan keenya jajjabina nuuf laadhaa isiniin jennaa. Kanaaf waa'een kiraaraa kanaadha jechuudha. Aga ammaatti kiraarri mana kiristaanaatti tajaajilamaa jira. Ittiinis tajaajilaa jiramaa jechuudha. Kanaaf gatii kana ta'eef obboleewwan keenya hundi keessaniyyuu akka waliin barannee ittiin tajaajilamnu waaqayyo gooftaan nu gargaaru kan nu barsiisee kan nu gorsee kan nutti hime maqaan waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan galateeffamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. yuutuubii keenya urjii tawaayidoo tube sabiskiraayib sheer akkasumas laayik gochuu keessan hin dagatina. Maqaa waaqayyootiin sin gaafannaa. Eebbifama. Wasbaat ለእግዚአብሔር